hordoftoota TV kiyya kanaa har'a viidiyoon isinii dabarsu kutaa afuraffaa ta'a. Naannoo kutaa sadii isinii dabarsuudhaan yaadatama. Akkuma tanan dura waadaa galitti ergaan dabarsu bu'uura sirna gadaa laalchisee ta'uunis beekamaadha. Tanan dura bu'uura sirna gadaa laalchisee iddoon dhugaan gadaa keessatti qabdu gadaa biratti dhugaanii ulfoo ta'uu dhugaa fi waaqa qixxee godhee gadaan akka laalu wanni hunduu dhugaadhaa gadi akka taate biyyilleen kaayyoon illee wanni hunduu dhugaadhaa gadi akka ta'etti Oromoon akka fudhatuu fi ilaalchi dhugaadhaa qabnu saba gadaan bulu ta'uudha fi ilma gadaa abbaa gadaa intala abbaa gadaa saba gadaadhaa ta'uudha fi iddoon dhugaadhaa qabnu murteessaa akka ta'e ibseen jira. Gara biraatiin immoo yeroo ammaa kana karaa dhugaa deemuun gowwummaa fakkaatee namoonni abshaalummaadhaan gara adda addaatiin aangoo argatuudhaaf faayidaa argatuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin hojjetanii fayyadamuu akka filatanii deeman argaa jirra. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana karaa dhugaatiin deemuu nama fayyada yaadni jiru babal'inaan dhaloota biratti akka mul'atu kana ibsee raawwadhe. Namni karaa dhugaa qabatee deeme maal akka argatuu fi namni karaa dharaa deemee qabatee deeme immoo maal akka argatullee ibseen jira. Kana gubbaarratti namni karaa dhugaa qabatee deemee sammuu qulqulluu, sammuu bilisa, abbaa sammuu bilisaa, abbaa sammuu qulqulluu, abbaa ofitti amantummaadhaa, abbaa sabboonummaadhaa, abbaa abdiidha ta'a jedhee ibseen jira. Namni immoo dhugaarraa jallatee faayidaa dhuunfatiif deeme immoo karaa qaxxaamura ta'een muudamuu danda'a, qabeenya argatuu danda'a, waan adda addaa argatuu danda'a. Garuu sammuu abbaa sammuu qulqulluu ta'uu akka hin dandeenye addaan baasee ibseen jira. Achumarraa ka'uudhaan har'a waa'ee sammuu ciminni sammuudhaa hagam barbaachisaa akka ta'e, hagam jireenya ilma namaatiif faayidaa akka qabu, gadaan maaliif karaa dhugaa gurguruu akka filatte, dhugaadhaaf maaliif gadaan iddoo olaanaa kennite yaada xiqqoo ibsuun barbaada. Egaa karaa dhugaa deemuudhaan wanni nu gonfannu sammuu cimaa, sammuu ofitti amantummaa qabu jira. Ilma namaa kana immoo qabeenya caalaa, waan adda addaa caalaa sammuu cimaa ofitti amantummaa qabutu saba biratti illee abdii akka argattu, uummanni illee akka si abdatu, atillee akka uummata abdattu, atillee akka of abdattu, akka atillee akka ofitti amantu, sabni illee akka sitti amanu kan si goosisu sammuu cimaa qabaachuudha. Sammuu dhugaa irratti hundaa'e qabaachuudha. Kana qabatamaan argaa jirra. Warri immoo karaa faayidaatiin deeme immoo wanni inni amanus meeshaatti amanaa, dhugaattiin amanuu, sabattiin amanuu, lammiittiin amanuu, hiriyaattiin amanuu, saba isaatiittiin amanuu, kan inni itti amanu waan takkitti san meeshaa ta'uu danda'a. Kanaafuu egaa karaa dhugaa deemuun abbaa meeshaa ta'uu fi abbaa haqaa, abbaa sammuu cimaa ta'uudhaan addaan baay'ee ibseen jira. Dhugaa qabaachuun sirna gadaa keessatti warri gadaadhaa sirna komplikeetirii kan ta'e kana kan haga ammaatti diimokiraasiin addunyaadhaa bira hin gahin qulqulluu kana tumuu kan danda'e iddoo dhugaadhaa kennu santu sammuu isaa cimaa, sammuu isaa qaroo, sammuu isaa kan waan adda addaa kireetii godhuu danda'u, kan dhugaa arguu danda'u, kan karaa dhugaa deemuu danda'u, kan karaa dhugaa arguu danda'u akka ta'u kan goosisee iddoon dhugaadhaa kennee fi karaa dhugaa san qabatee deemitu dandeettii akkanaa, humna akkanaa, cimina akkanaa isa gonfachiisee jechaadha. Amma yeroo ammaatitti ilaalchi gidiraadhaa kan addunyaa irratti babal'ate kun karaa dhugaa deemuun gowwummaadhaa. Nama karaa dharaatii fi abshaalummaadhaan deemetu fayyadama. Ilaalchi yoo babal'ataa waan jiruufi rakkinni biyya kana keessatti uumamee amma wanni hunduu falli dhabamee, nageenyi dhabamee, guddinni dhabamee, ulfinni dhabamee, jaalalli dhabamee wanni hunduu badee sababa namni dhugaarraa jallatee faayidaa dhuunfaa irratti xiyyeeffatee deemuu isaatii jechuudha. Kanatu addunyaa gubbaarratti dharti, lolli, wanni hamaan hongeen, wanni badaan akka babal'atu kan taasise ilaalchi nu dhugaadhaa qabnu hafee karaa abshaalummaatii fi karaa dharaatiin fayyadamuudhaan deemuun keenya hundi keenya addunyaa tana addunyaa ilma namaatiin tolle, addunyaa
uumama irratti uumame hundaafuu hin tolle addunyaa nageenya hin qabaanne biyya nageenya hin qabaanne saba nageenya hin qabaanne saba nageenya hin jiraanne nu taasise jechaadha. Kanarraa kaanee hoggaa laallu egaa karaa dharaa deemuu keenyan hin fayyadamne immoo hin miidhamne kan jedhu hundi keessanuu xiinxaltanii yaada kennuu dandeechan. Kanaaf gatiin dhugaan qabdu kan meeshaadhaan madaalamuu miti, kan mallaqaan madaalamuu miti. Dhugaan wani dhugaarraa argannu wanni mallaqaan argachuu hin dandeenye waa hundaa'uu ol haqa ta'uu, jaalala ta'uu, tokkummaa ta'uu, fayyaalummaa ta'uu waan namni karaa mallaqaatiin bitachuu hin dandeenye argachuu hin dandeenye karaa dhugaa deemuudhaan arganne jechaadha. Kanaafuu gara gadaatitti hoggaa deebi'uu barbaannu dhaloonni gadaatti deebi'uudhaaf fedhii qabu kuni waltajjiin isaa dhugaa ta'ee dhugaan akka isa baaftuu fi karaa dhugaa deemee guddatuu akka danda'u karaa dhugaa deemuun akka nama fayyadu dura amantii qabaachuu qaba. Yaadayyoon isinii dabarsa. Har'aaf kan asitti dhaabitan itti aanee immoo yaada biraa yaada bu'uura ilmi abbaa gadaatii fi sabni gadaadhaa qabaachuu danda'u maal akka ta'e itti aanee isinii dabarsa. Har'aaf asumarratti dhaabaa galatooma.